cufamteetu bishaan daakuu barta. Siyaasa humna exercise godhee waa'ee neechara isteetii beeku, neechara isteetii qixaan hubatee, isteetii hubatee, isteetii qixaan hoogganu eessatti qopheessanii eessatti lafaa qabu. Waan hin jirre irratti waliigalleetti uumuudhaaf hojjetu. ODP in the last 2 years PhD meeqa finne. Hayyuu meeqa finne. Garuu dubbiin akkuma sila jedhee akkuma bishaan daakittisan. Akkana godhii asiin bahii harka kee akkana godhiin sun it is very simple. Gochuun sun garuu baay'ee ulfaata. Kan hayyoonni keenya kana qixaan hubatamee qixaa kanaan rispoond godhamutu irra jiraata. Qixa kanaan deeggaramuu qabna. Jijjiirama barbaaddu itti galaa hojjedhaatu jijjiira. Nuti immoo idaawaa isinitti kennine jettanii yaaddu taanaan warra ODP kana jettanii yaaddu taanaan dogoggortanii jirtu. Ofiif salphattu. Oromootu salphata. Waan walirratti dhiisnee qaama wayitiif dhiisnee deemnu hin qabdan. Sana gochuufis mirga hin qabdan. Itti galtanii sirreessuun karaa agarsiisuun qorannoodhaan deeggaruun nuutubuun dirqama keessan. Yoo nu hin dandeenye immoo kan danda'u itti fiddanii jijjiiramicha itti fufsiisuun dirqama keessan. ODP'n dhaabbatee nafne of diigee dhaloota haaraatti kenneera. Toles bades of diigee dhaloota haaraatti kennee jira. Kana booljidii isinitti himna. Boonnee isinitti himna. Dhaabni koree gidduu isaa parsantii 87 jijjiiru lafa kanarra hin jiru. Fedhiin biraa jira, ODP biraa, kaayyoon biraa jira, mul'anni biraa jira, mul'ata biraa tokko iyyuu hin qabnu. Kaayyoo biraa tokko iyyuu hin qabnu. Oromoo tokko godhuudhaaf qabsoofnee Oromoo hundi sinis hundi keessan irratti hirmaattanii Oromoon amma tokko milkaa'ee jira. Ammaan booda fedhiin qabnu maaliin? Oromoon akka itti fufu gochuu qofa. Oromoon injifannoo kanaan akka itti fufu qofa. Mul'ata biraa adda ta'e hin qabnu. Namni aangoo kanarra taa'ee zarafuudhaaf, hatuudhaaf, mala waan adda addaa gochuudhaaf hawwii akkasii, konfiyuuzhinii akkasii hoggasii qabu hin jiru. Har'a aarsaa ta'uudhaaf waan aarsaa gaafatu dhufnaan Oromoo fuuldura dhaabbannee aarsaa kaffalla. Sanaaf qophaa'aadha. Isa kanaaf waggaa tokko keessatti maal hojjenne? Jaalewwan dubbiin kun dubbii Oromoo waan ta'eef malee yoona sila sirbi meeqa bahe? Kitaabni meeqa barreeffame utuu warra kaan ta'e? Wanti jijjiiramni biyya kana keessatti gaggeeffame waa hundaan at any standard jijjiirama ajaa'ibsiisatu gaggeeffamaa jira. Jijjiiramni waggaa tokko keessatti achiif goone akka Oromootti waan mataa keenya ol qabudha. Jijjiirama guddaatu dhufe. Fakkeenyaaf gama siyaasaatiin olaal seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif sadarkaa kanatti dirreen siyaasaa bal'ate. Yeroo jalqabaatiif hidhamaa kana hunda lakkisa. Paartii siyaasaa EHAPaa dabalatee waggaa 49 ala kan ture hundumtu biyyatti gale. Kana hoggansa keessanii godhe. Aadaa Oromummaatu godhe. Duudhaa sirna gadaarraa fudhanneetu godhe kana. Paartilee Oromoo hunda isaanii faan amma mari'anneetti garaagarummaa baay'een qabu. Nagaadhaan waliin haa hojjennu jennee mari'achaa jirra. Irra caalaan isaanii halkanii guyyaa nu deeggaraa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Obbo Leencoo Lataa, Obbo Leencoo Baatii, Dr. Diimaa Nagoofa hoggansa keenya leenjisaa jiru. Warra kaanis gaafannee jira akka nu leenjisan. Beekumsa qaban irraa qoddachuudhaaf. Kanarratti garaagarummaan tokko iyyuu hin jiru. Abbaan barbaade karaa dimokiraasiitiin filatamee aangoo qabachuun mirga isaati ammannee kenninaaf. Kanaa achitti Oromiyaa keessa akka barbaadeen ta'aa hidhadheen akka barbaadetti uummata gaagaa qaama jedhoo jiraate garuu xaragneeti likkiitti galchina. Uummanni Wallaggaa umurii isaa guutuu qabsoo Oromootiif jecha salphachaa uummata ture. Ilmoo kumaa kitima uummatatti dhabe. Uummanni kun bakka iddoo biraatti boqonnaan beetti salphinni kun isaaf hin malu. Olaantummaa seeraa gama kanaan jiru obsineera. Oromoo diigaa jennee hamma dhumaatti obsine. Obsa sana fixnee jira. Ammaan booda obsa tokko iyyuu hin qabu. Karaan jiru karaa tokko qofa. Karaa nagaatiin tokko taanee wal hubannee qabsaa'u. Oromoo tokko goonee fuunee ceesisu.
akka mootummaa naannoo Oromiyaatti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dirqama qabnaa hin kabachiisna. Namni aangoo barbaadu yoo jiraate shimalis ajjeesee aangoo fudhachuu danda'a. Malee uummata qonnaan bulaa uumaan beekne umurii isaa guutuu gadadoo keessa jiraachaa bahe salphachaa bahe ofii salphatee Oromummaa nutti dabarsee kabaja nutti ture. Ofii du'aa Oromoo deebisee uummata dhaabee deebisee namni ajjeesu namni nyaatu qabsaas miti Oromoos miti maqaa tokko iyyuu hin qabu. Oromoo akkuma kaleessa baran sana Oromoo diiganii salphisanii injifatanii qe'ee Oromootti deebi'uu hin danda'an. Abadan sun waan cufamedha. Oromoon kanarratti ijaarramee beekee hubatee tokko ta'ee deemuutu irra jiraata. Beelofnees gadadoo keessa dhaabbannees salphannees haa ta'u injifannoo Oromoo tokkummaa Oromoo